Hayya shamar kafuni kabajamtoota fi jaallatamtoota ilmaan Oromoo. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirra jirtu akkam fayyaa keessanii bakka jiraatanii hordoftoonni kiyyaa hordoftoonni fatii kabaalee bakka jiraatanii akkasuma ilmaan Oromoo hundi keessan bakka jirtanitti fayyaa nagaa bisinitti haa ta'u. Isin jira aappii ajaa'ibaa tokko isinii qabadhee isinii dhufee jira. Aappiinis akkaan namatti tola baay'ee tokko dhalata nama jedha. Aappii kana na wajjin akka hordoftanii irraa fayyadamtan abdiin qaba. Namoonni waastaappiidhaan suuraa nu ergee sagalee nu ergee nu jalaa haqee jettan aappii isa ajaa'ibaa isinii qabadhee dhufee jira. Kan waan namni isinii ergee isin jalaa haqee isiniif deebisu. Sagalee tahee, suuraa tahee, abdiyoo tahee, wamaa adda namni isin ergee isin jalaa haqe. Akkasuma deebii aappichi jawwala keenya guutee yoo jiraate yookaan eebbisirraa hainee booda argachuu dandeenyu mana ajaa'ibaa tokko jira. San keessa isin garsiisa. Akka kabajaan hordoftan abdiin qaba. Warroonni yuutuubii kiyya haaroo taatan yuutuubii kiyya fatiin kabaalee jedha. Dhufaa saabskiraayib godhaan nu guddisaa isiniin jedha ilmaan Oromoo hundi keessanuu kabaalee isa kana. Kuno isa kanaati saabskiraayib godhaan nu guddisaa ilmaan Oromoo isiniin jedha. Asumaan gara barnoota kiyyaatti isin tarsisa. Barnoonni kiyya har'a aappii isa ajaa'ibaa tokko yuutuubii kiyya jalallee isinii kaaya. Kanaaf yuutuubii kiyya jalatti eessatti argachuu dandeenya namoonni jettan fakkeenya barumsa isin dura isiniif gadhiisa irratti haa ilaallu. Isa kana haa dhufnu fakkeenya dhiifama shabakaan tokko fakkeenya isa kana bakka tana tuqan tuuxaa tana tuqatanii kunoo isa kana fakkeenya nama kana irratti waan hin dhiisinii fi qooyee isaa biraa dhaqee isin garsiisa. Fakkeenya kana haa dhaqu. Kafoolee mallattoo tana kabajamtootaa fi dhiifama mallattoo tana yeroo tuuxan bakka xiqqoo tana tuuxan xiqqoo tuuxatanii isa kana jechuudha. Kunoo isa kana agartanii isa kana bakka tana tuuxanii kallattiin gara Google isin seessa isin install gootanii buufatanii jechuudha. Haaluma kanaan gara barnoota keenyatti tarra. Barnoonni irraa aappii isa ajaa'ibaa isinii qabadhee dhufee aappii kana akka kabajan hordoftanii irraa barumsa fudhatan abdii qaba. Palastoorii keessaa seennu. Kunoo isa kana isa gubbarra deembistar isa kana jechuudha aappiin. Isa kana dura waan buusee jiruuf open jedhee seenaa inni install gootanii buufattanii. Fakkeenya nama viidiyoo tana tarreeffanii waraabee fakkeenya asiin dura waraabee gadhiise waan ta'eef fakkeenya nama viidiyoo tana hundamee tan bira haala halluu viidiyoo bira haqee yookaan jawwaala kiyya keessa aappicha seentanii seetiin isa gubbarraa kan tuuxan. Kunoo isa kanneen hunda yoo fakkeenyaaf duuba deebinetan kunoo hunda isaa jechuudha. Raatiitti kennitan. Raatiitti kennitanii hundi isaa jechuudha. Kunoo isa kana raatii gootaniif jechuudha hunduma isaa. Raatii gootanii fi fakkeenya aappichaa seennu. Asiin isa hunda isaa dileetaa godhumee ofirraani. Kunoo haqamee jira. Waan hundas keessa haqeetiin jira. Homaa keessa hin jiran. Mee amma gara aappii biraa hainee haa ilaallu. Gara sagalee osoo hin tarin aappii isa biraa hainee haa ilaallu. Aappichi isa kana mee namni haqu jawwaala kiyyarra. Kunooti haqeen jira jechuudha jawwaala kiyyarra. Xiqqoo jawwaalli ulfaataa jiran obsaasanii jedha kabajaani. Xiqqoo na obsaasanii jedha hordoftoota biyya. Amma aappichi haqamee jira jechuudha. Aappiin kun hin jiru. Fakkeenya aappiin kun hin jiru akkasuma malee deebinee waatsaappii keenyaa seennu. Waatsaappii kana isa kana seenee amma suuraa kana ergeefii hin jira jechuudha. Suuraa kana isin ergeefii hin jira nama. Suuraa kana fakkeenya suuraa biraa isin agarsiisa. Fakkeenya naafsaa isin jira. Suuruma kiyya kana mee haa erguufi. Ergeefiimi amma waatsaappii isa kan seenee suuraa kan haqamee ani. Asii ergeefii nama kana ergeefii hin jiraami. Kunoo suuraa erge kanaa jira fakkeenya. Asirra nama suuraa kana ergee haa haqu fakkeenya. Asiin kunoo haqeetiin jira.
haqeetiin diree godheetiin jira. Asin diree godheetiin jira. Asillee jala haqamee jira. Namni sun arguu hin danda'u. Kunoo isa kana haqamee jira jechuudha. Asillee jala haqamee jira. Amma fakkeenyaaf viidiyoo takkamee jawwala kee keessaa haqu. Mee viidiyoo matana. Kaatuni waan zaakirra taateef. Fakkeenya viidiyoo matana mee haqu. Kunoo dilee godhee jira. Hin jirtu. Fakkeenya eessatti argachuu danda'an mee aappii sana seennee haa ilaallu walumaan. Wajjumaan haa ilaallu. Aappii haqee suuraa haqee hunda haqeetiin jira. Kunoo isa kana jechuudha mala. Aappii kireefuu haqee as keessatti nu argamee jira kunooti. Aappiin sun bakka fakkeenyaaf suuraa seennu. Kunoo kana suuraa reefu an haqee kunoo isa kana jechuudha. Suuraa kana eessaan buufanna asumatu jira bakka kaan dileetti asiin ishee jedha isuma kanatu jira. Amma gara wanti kan nu beekne jechuudha fakkeenya. Kunoo isa suuraa reefu haqee jiru fakkeenya kanaadha jechuudha. Asumatu tanii gabbuufattan inni lachuu gabbu'e. Aappiin illee kunoo isa kana asuma gara gamaa nu haa bakkoomtu asutanii install godhatan gara install kunoo install na godhe jira. Ganama jawwala keessa irratti ni uldeeffate jechuudha. Haqamee jira chirreef haqee jira siin kunoo siin ni jira. Asumaan uldeeffatan jawwala keessa irratti jechuudha. Waa hedduu jechuudha. Kana waan ta'eef baay'ee nama fayyada. Aappiin kun baay'ee tokko namatti tola. Maaliif buufadhaa itti fayyadamaa isiniin jedha. Maaliif namni waa isinii ergee isin jala yoo haqe hunda ni argata. Aappii kana keessatti argata jechuudha. Asirra deebinaan install ta'aa jira. Haala kanaan waan baay'ee barreeffamee fakkeenya WhatsApp namaa ergu anuma barreeffamuma aappichi ol naa deebee jira. Dan godhe ol baafadhee jira jechuudha aappichani. Kanaaf WhatsApp kana seenee fakkeenya nama Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa jirta. Ergee fiira kun haqee hin jira jechuudha. Waan inni WhatsApp lama qabu asumaan na dhufa dilee godheetiin jira. Haala kanaan ani haqeetiin jira. Fakkeenya aappii sana seennee haa ilaallu. Wajjumaan haa ilaallu. Aappichi isa kana fakkeenya nama WhatsApp seennee ilaala. Asillee nagala haqamee jira barreeffamni jechuudha. Aappii keessa seennee walumaan haa ilaallu. Haala kanaan viidiyoo fi namaalee intawuchi barreeffamni namaan bahu suuraa, viidiyoo, audiyoo, aappii asiin hiitan asiin ol deeffachuu waan danda'aniif irraa fayyadamaa isiniin jedha. Haalaan namatti tola. Aappichi kun liinkii yuutuubii kiyya jala isinii kaa'aa jabaadhaa. Haqa barumsa biraa tola deemuutti. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.